Lammiileen Itoophiyaa imalaaf gama Yuunaayitid Isteet yeroo deeman duraan $5,000 kan qabsiisan amma dachaa sadiin dabaluun akka gaafataman qajeelfamni haaraan bahee ni mul'isa. Qajeelfamni kun wixxata hojiirra ooluu kan eegale yoo ta'u, Itoophiyaa dabalatee biyyoota Afrikaa danuu ilaallata. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteet lammiileen gara Ameerikaa seenuuf yeroo viisaa gaafatan maallaqa deebi'uu $5,000 eegalee gaafachaa turullee qajeelfama haaraan amma bahe kanaan ammoo maallaqa yeroo viisaa iyyatan qabsiisuu qaban gara $20,000 ol guddatee jiraachuu himuun maallaqni kun ammoo dhaabbiidhaan hojiirra ooluuf akka ji'uu fi sagantaan kunis irra caalatti iyyattoota daldalaa fi turistii warra ja'aman ilaallatas jedhan. Kaayyoon ijoon sagantaan fooyya'ee bahe kuni lammiileen iyyatanii Ameerikaa seenuuf eeyyama argatan yeroo isaaniif eeyyamame ol akka hin turre to'achuu fi akkaataa qajeelfama haaraa kanaan qondaalonni imbaasii kanneen Ameerikaa seenuuf iyyataniif hanga $20,000 qabsiisuu qabus jedhan. Ameerikaan biyyoota lammiileen isaanii eeyyama argatanii ol turanii fi sanada biyya keessaa irratti to'annoon isaanii laafaadha jedhaman keessatti maallaqa qabsiisuu kan hojiirra oolche waggaa tokko dura baatii hagayyaa keessa ture. Sagantaan kuni waggaa tokkoof kan turu yoo ta'u, waggaan tokkichi waan xumurameef qajeelfamni haaraan bahees jedhan. Sagantaa kana dura tureen kanneen iyyannoo galfatan maallaqa $5,000 akkasuma $10,000 hanga $15,000 ni gaafatamu ture. Qajeelfama haaraan ammaatiin garuu maallaqni $500 tarree keessaa baafamee maallaqni guddichi $20,000tti ol guddatee jiraas jedhan. Kunis biyyoota 50 qajeelfamni kun keessatti hojiirra oolu keessaa 30 biyyoota Afrikaati. San keessaa takka lammiilee Itoophiyaa ta'uutu ifoomee jira. Bulchiinsi Tiraamp baatii ammajjii keessatti Itoophiyaa fi Eertiraa dabalatee lammiilee biyyoota 75 irraa gara Yuunaayitid Isteet of Ameerikaatti imalaniif adeemsa viisaa kennuu yeroo hin murtoofneef dhorkee akka ture BBC'n gabaasee jira.